Nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Dammeetii biyyatti kan argamtan hunda keessanii fi nagaa waaqayyoo haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii nagaa guutuun qaba. Waaqa nagaa naaf isiniif laatiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Maqaan Yesuus haa eebbifamu, haa kabajamu. Waaqayyoo gooftaa maccaa bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Hojii hojjetaa jirtaniif ulfaadhaa kabajamaa. Maatiin haa taatanii kan jirtanii akkasuma sheer laayik gochuudhaan na bira kan dhaabbattanii eebbifamaa. Akkasuma koomentii keessanii illee jajjabeessaa kan jirtan ulfaadhaa isiniin jechuun nan barbaada. Hojiin kun itti fufuu jechuun barbaada. Hundumti keenya waliin taanee hojii wangeelaa haa hojjennu. Dhaloota wangeelli biraan geenye biraan haa geenyu. Kun hojii keenyaadha, dirqama nutti laatamedha. Hundumti keenya ba'uu qabna isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa hedduun sin jaalladha. Ammas dhaloonni gara kanan dhufne hin dhageenye haa dhagahanii. Labsii haaraatu jira. Innis Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya. Isaan malee mootummaa waaqayyoo galuun hin danda'amu. Gara isaa koottaa haara galfadhaa. Isa keessa jiraachuun boqonnaadha. Isa keessa jiraachuun nagaadha isiniin jechuun nan barbaada. Waaqni nagaa nuuf laatu harrayyuu dhaabbatee harka isaa bal'isee dhaloonni hundumtuu akka gara isaa dhufan hin barbaada. Kana gochuuf immoo qophii haa taanu. Warri mana isaa keessa jirru dhaloota biraan haa geenyuun ergaa kooti. Waaqayyoo nu haa eebbisu hunda keenya jedha. Har'a kan waliin ilaallu waliin barannu wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasnee itti fufnee hamma Waaqayyo nu gargaare waliin hin baranna. Waaqayyo gooftaan immoo nu gargaara. Akka inni nu gargaaruuf mee Waaqayyoodhaan kadhannee sagantaa keenya itti fufna. Mootii waaqaaf lafaa hangafa nagaa leenca golgootaa jabaa jajjaboota guddaa gurguddoota hundumaa gararraa kan jirtu hundarrattis aboo kan qabdu waan hundumaa gochuudhaafis waaqa taate kan jirtu ulfinni kee waaqaaf lafa guute kan jiru maqaa Yesuusiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ijaa isaatii kanaa ijaa saba sagalee kana dhagahanii maqaa Yesuusiin eebbifame. Situ nu gargaaree situ yaa Waaqayyo akka gaarummaa hojjennuuf yaa Waaqayyo karaa nuuf bane. Ijaasa kana maqaan kee haa ulfaatu, maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yeroo hundumaa dhugaa kee akka dubbannu dhugaa kee akka yaannu sadhageenya akka jiraannu ati nu gargaari. Ayyaana nuuf baay'isi. Qilleensa kanarra taa'ee lafa kanarra taa'ee hafuura kan nutti baafatu humni bittaa dukkanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha. Qilleensarraa lafarraa kan hidhame haa ta'u. Laphee dhalootaa qabuu hin danda'in, kaayyoo dhalootaa qabuu hin danda'in humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin irraa kan hidhame haa ta'u. Ati ulfina keetiin nu geggeessi, nu gargaari. Ana mucaa kee dura kana dhaabbadhee kan saba kanaaf dhugaa ba'u ayyaanan ittiin dhaabbadhee dhugaa ba'u Waaqayyo ati waaqarraa naaf baay'isi. Hingootaa ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Waaqayyo galataaf ulfina guddaa haa argatu. Maqaan Yesuusii haa eebbifamu. Waaqni keenya waaqaadha. Jabaadha Yesuus haa ulfaatu. Nuuf hin dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha sagaleen kuni. Yesuus yommus Yohaannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuuphaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus hin bare. Utuma ta'uu iyyuu bartoota isaatu cuuphaa malee Yesuus ofii isaatii hin cuuphne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achi dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isa irra ture jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo gara Galiilaatti darbu biyya sana keessaa otonni barsiisaa jiru. Yihudoota gidduudha otonni barsiisaa jiru. Yihudoonni Yesuus Kiristoos yeroo barsiisuttiin ija gaariitu argamaa ture, firii gaariitu bu'aa ture. Innis immoo bartoonni isatti dabalamaa turanii, baay'achaa turanii, dabalaata deemanii dubbiin ni dubbatu. Dhugaan ni ba'u sanaan immoo sabni baay'een gara sana dhufaa turanii, barsiifamaa turanii, cuuphamaa turan. Inni kun immoo warra Fariisotaa warra seera beekan, warra seera abbootaa jedhanii, seera beekna jedhanii Yesuus Kiristoosiin mormanii hin aarsaa isaan hin fudhatanii hin simatan kana jechaadha hin beektu. Isa kanaaf inni immoo lafa sana dhiisee gara Galiilaa dhaquudhaaf hin ka'e. Yeroo gara sana dhaqu immoo eessa dhaquun dirqama isatti ta'e Samaariyaa keessa darbuun jechaadha. Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Karaarra deemu kallattiirra deemutti hojii hojjeta. Lafa sanatti lubbuu furmaata barbaaddutu ture. Furmaata laachuudhaaf Yesuus Kiristoos immoo deemaa gara sana dhaqe. Har'as Yesuus Kiristoosiin deemaatu gara mana keessanii, gara jireenya keessanii, gara gaaffii keessanii hin dhufa. Maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsi 5 akkas jedha. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandaraa
Siikaar jedhamu tokko dhufee mandarichi lafa isaa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kennetti dhiyoodha. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture. Yesuus karaa adeemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'e. Yeroon isaa akka sa'aatii 6 ture jedha. Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Lakkoofsa 5 hanga 6 dubbise. Iddoo kanatti gaa Yesuus Kiristoos yeroo mandaraa Samaariyaa sana keessa darbu mandaraa tokko mandaraa Siikaar jedhamu tokkotti lafa bishaan boollaa Yaaqoob kan ta'e kan Yaaqoob abbaan Yoosefiif kennetti dhiyoo ta'e tokko achi hin boqote yookiin immoo hin taa'e aara galfachuudhaaf gara boolla bishaanii sana bira taa'e. Saatiin isaa gara saafaa yookiin immoo guyyaati. Yeroo sanattiin saatii sanatti aduun baay'ee yerootti ho'uudha jechaadha. Lafa sana boqochuudhaaf taa'ee jedha. Lakkoofsi 7 dubartiin Samaariyaa tokkos bishaan waraabbachuudhaaf dhufte yemmus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kennii ittiin jedhe. Bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqanii turan. Dubartiin Samaariyaa sun attamitti ati Yihudii taate ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa ittiin jette. Yihudoonni warra Samaariyaa wajjin qodaa tokkotti hin sooratan. Yesuus immoo deebisee fi kennaa Waaqayyoo utuu beektee inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhe kunis eenyu akka ta'e utuu hubattee silaasitu isa kadhata. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif ni kenna ture jedhe. Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Lafa sanatti yeroo inni boqochuuf taa'u bartoonni isaa wajjin turanii nyaata bituuf gara mandaraa sanaatti deemanii sababni isaa saafaadha. Karaa kutanii deemaniiru dadhabaniiru soorata bituudhaaf isaan deemaniiru isa bira. Dubartiin Samaariyaa tokko immoo bishaan waraabbachuudhaan guyyaadhuma saafaadhaan okkotee baattee okkotee jedha as keessatti sagalee kanawaa keessattiin biyya keenyatti hubboo yookiin horroo kan jedhamu kan ittiin bishaan waraabamu jechaadha. Supheerraa kan hojjetamu. Sana baadhattee dubartiin kun immoo gara boolla bishaanii sana dhufte. Bishaan barbaacha dhufte. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sanuti barbaacha baanerra, sanuti barbaacha deemnurra, sanuti yaadaan barbaanurra. Ni Waaqayyo nuun barbaadu immoo hin caala. Waaqayyo sashiin barbaacha baateen olitti isa caalu sagalee misiraachoo. Haaleluyyaa. Isheedhaaf laatee yerootti deebite sagalee misiraachoo yerootti dhageesse, yerootti furmaata oduu haaraa yerootti dhageesse nargina dubartiin kun jechaadha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ishee dubartii kana yeroo argetti Yesuus immoo bishaan dhugaatii naaf kenni jedhee ishee gaafate. Isheen immoo aadaa isaanii keessattiin Yihudoonnii fi Samaariyaan qodaa tokkotti waliin akka hin sooranne hubattee waan beektuu fi akkamitti na gaafattaa? Ati Yihudii taatee otoo jirtu akkamitti bishaan ana na gaafattaa? Nunoo qodaa tokko keessaa hin soorannu jettee yeroo isheen deebistee fi hin argina. Yesuus Kiristoos immoo deebisee fi inni bishaan si kadhatu kun eenyu otoo ta'ee eenyummaa isaa otoo beekte yookiin immoo bishaan dhugaatii isa hin kadhattaa turte isa hin beekneef jedhee yeroo inni itti deebiseef hin argina jechaadha. Isheen maal akka inni ta'e hin hubanne bifa alaan mul'atu kana. Sababni isaa Yesuus Kiristoos Waaqa guutuu nama guutuudha jedha. Bifa namummaa fudhatee dadhabaa fakkaatee nuuf jedhee isa mul'ate sanaan isheetti mul'ate. Isheen ija fooniitiin argaa jirti waan ta'eedhaaf wanta eenyummaa isaa hubatte beekte tokkoyyuu hin qabdu. Hin beektitoo ta'ee toon beekta ta'ee situ bishaan na kadhataa ani immoo bishaan jireenyaa siif nan kennaa jedheetu hin dubbata itti dubbate deebiseef jechaadha. Bishaan jireenya laatu siif nan kennaa jedheeniitu ture jedha. Dubartittiin kana irratti yaa gooftaa itti jechanni dubbate baay'ee ishee ajaa'ibee sila isaa ati nama Yihudii taate jetteeti kan isheen dubbatte. Amma immoo kabajaan yaa gooftaa atoo waan ittiin budduufkattu hin qabdu boolla bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree? Abbaa keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhugee ijoolleen isaa horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne ni caaltaa jetteen. Isheen maalinni isheen immoo
maaliin budduufkachuu dandeessaa? Boolli bishaanichaa gadi fagoodha. Abbaa bishaanichaa yookiin isa bishaanicha boolla bishaanichaa sana qoote hin caaltaa? Ijoolleen isaa dhuganiiru, horiin isaanii dhuganiiru. Dabarsee immoo nuuf kenne Yaaqoobi. Isa hin caaltaa ati jettee yeroo isheen itti dubbattuun argina jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos immoo akkas jedhee deebise. Yesuus immoo bishaan kana irraa kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebota. Bishaan isa ani kennuuf jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuuf jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraaf burqu ni ta'u ittiin jedhee jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isheen waa'ee isa lafa kanarraa dubbatti. Waaqayyo immoo waa'ee mootummaa Waaqayyoo fi waa'ee sagalee Waaqayyoo hin dubbata jechaadha. Bishaanan kennuuf namni bishaan kanarraa dhuguu deebi'ee dheebota. Ani bishaanan kennuuf sanarraa namni dhugu garuu deebi'ee hin dheebotu jedheetu dhugaa yeroo inni itti ba'uu fi hin argina. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bishaanimtichiyyuu nama sana keessattiin gaafa bishaan sana fudhatee dhugee burqaa bishaanii isaa jireenya bara baraatiif burquu ni ta'u jedheen. Jireenya namaa keessaa kan burqu akka ta'e itti himee jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kana irratti dubartittii yaa gooftaa deebi'ee akkan ani hin dheebonneef bishaan waraabbachuudhaafis akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jetteen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Achumatti garagaltoo ta'e silas akka kadhataa ture. Deebi'ee immoo isheen yeroo itti kadhattu argina jechaadha. Lafa sana dhufuun uffiteetti deebi'ee akkan gara kana dhufee bishaan waraabbachuu iyyuu dhamaanee fi naaf kenni jettee yeroo isheen itti kadhattu argina jechaadha. Yeroo sanatti yaada garaa ishee akka geeddarattu hin taasise. Sababni isaa jecha inni dubbate dubbii gara ishee dhufetu laphee ishee tuqe jechaadha. Jireenya ishee argate waan ta'eedhaaf yeroo sanatti jijjiiramte yeroo isheen itti kadhattu argina. Dubbiin Waaqayyoo gaafa dhufe jireenya namaa jijjiira, qalbii namaa jijjiira, beekumsa namaa gararraadha hin jijjiira hundumaa jechaadha. Haaraa godha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoodhaaf galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Dubartiin kun jijjiiramtee yeroo isheen itti kadhattu wanta nuffite waan jibbite wanta isheetti eenyu ta'e sana jijjiiruudhaaf yeroo isheen itti kadhatte hin argina jechaadha. Yesuus immoo dhaqii abbaa manaa kee waamii kottu jedheen. Dubartittiin deebiftee anoo abbaa manaa hin qabu jetteen. Yesuus immoo isa abbaa manaa hin qabu jette ba'eessa dubbatte. Abboota manaa 5 qabdaa yoo turte iyyuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee miti'oo kana dhugaa dubbatte ittiin jedhe. Kana irrattiin dubartittiin akka ati raajii taate nan arga yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti hin sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo laftitti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Lafa kanattiin Yesuus Kiristoos lubbuu kana barbaada. Lubbuun kun akka fayyitu barbaada. Lubbuun kun akka aragalfattu barbaada. Lubbuun kun namoota sana mandaraa sana keessatti dhiibamtuudha, jibbamtuudha, haryatamtuudha. Iddoo kanatti nuuf taa'ee yoo jiraachuudha baateyyuu sababni isaa nama dubartii abbaa manaa hin qabne waan taateefi kabaja nama hin qabne nama haryatamtuudha. Utoo nama hin haryatamne ta'ee yeroo sanatti miti yeroon itti bishaan barbaacha gara boolla sana dhaqan. Sababni isaa saafaadha, aduudha, saatitti bishaan waraabamu miti. Bishaan yeroo baay'ee kan itti waraabamu yeroo qabbanaa galgala ganama jechaadha. Dubartiin kun dhiibamtuudha. Isa kanarratti lubbuu kan argachuu barbaade Waaqayyo. Lubbuu kan ammoo kallattiidhuma waan ishiin keessa jirtu sana kallachaan itti mee isheettiin cabsuu otoo hin taane karaatti Waaqayyo mee ilaalaa hubannaa addaa yaada addaa karaa kamiin naanna'ee gara yaada garaa ishee akka tuquuf jireenya ishee akka jijjiiramuuf Waaqayyotti dubbate jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Lafum sanatti akkas jetti akka raajii taate argaan jira jette. Sababni isaa dhugaa jiru. Jireenya ishiin keessa jirtu seenaa ishiin dabarsite dhugaa jirtu itti maa jira jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf gaara kanarratti abboonni keenya hin sagaduu turanii isin immoo lafti sagadaa Yerusaalem keessa jettanii hin dubbattu jettee yeroo ishiin itti deebistu hin argina jechaadha. Raajiidhaati jettee yeroo ishiin isatti dubbattu. Lakkoofsi 21 Yesuus yommus dubartittii nana yeroon itti isaan
isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira. Na amani, isin waan hin beeknetti sagaddu. Nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yihuudoota keessaa ni dhufa. Yeroon itti warri dhugaan sagadan hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu ni dhufa. Innis ammuma iyyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan ni barbaada. Waaqayyo hafuuraa warra isaaf sagadanii hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun ni ta'aaf ittiin jedhe. Dubartittiin immoo deebistee, Masiihiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beekaa. Inni gaafa dhufu waan hundumaa nutti ni hima jette. Yesuus yommus inni ammasii wajjin dubbachaa jira. Kunoo ani isa ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Dubartittiin gaaddoo kanattiin Yesuus Kiristoostu deebisee waa'ee lafa sagadaa yeroo ishiin itti dubbattu gaara kanarratti sagaduunis Yerusaalem keessatti sagaduunis immoo yeroo tafuu hin dhufaa kan sagadamuuf abbaadhaa fi hafuuraa fi dhugaadhaanii. Bakkarra hafuuraaf dhugaadhaan lafa kamuu jiraatanii isaaf sagaduun akka malu, isa kana abbaanis akka barbaadu, Waaqayyo isa kana akka barbaadu itti dubbatee jechaadha. Maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa kan galateeffameef kan kabajame haa ta'u. Yesuus Kiristoos haa ulfaatu bara baraan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isheen immoo Masiihiin dhufaa. Gaafa dhufe waan hundumaa nutti himaa jetteetu dubbatte jechaadha. Masiihiin ishee bira akka jiru adda baafattee hin barre. Garuu inni Masiihidhuma akka ta'e ofiisaa isheetti ni mul'ise jechaadha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kan ishiin barbaacha dhaqxe bishaan yoo ta'eyyuu, kan ishiin barbaacha dhaqxe waan har'a dhugdee boriitu immoo deebitee barbaacha deemtu yoo ta'eyyuu sagalee misiraachoo argite jechaadha. Akka namaatti yoo qoodan qabaanne Waaqayyo immoo lubbuu kana aara galfachiisuudhaaf, lubbuu kana boqochiisuudhaan isheedhaan ta'ee dhuga baatii isheetiin immoo dhaloota biraa fayyisuudhaaf gara ishee yerootti dhaqeen argina. Waaqayyo gooftaan har'asii anaan aara galfachiisee anaan siniin immoo aara hin galfachiisa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Waaqayyo sana nagaaf boqonnaa namaaf laatu qabna. Nagaaf boqonnaa Waaqayyo namaaf laatu immoo adda. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Gooftaan haa eebbifamu. Ulfinni guutuuf galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo inni waan haaraa nama dhageessisu, isa barbaadan irras namaan barbaadu namatti mul'isu Waaqayyo gooftaan maccaa. Dubartittii kanatti mul'ate ulfina guddaa itti mul'ise. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'as kan barbaannuuf kan yaadnuun olitti Waaqayyo ulfina isaa akkanatti mul'isuun abdanna namanna. Lakkoofsa 27 kana irratti bartoonni isaa deebi'anii dhufanii dubartittii wajjin dubbachuu isaatiifis ni dinqisiifatan. Garuu isaan keessaa tokko illee maal akka isheen barbaaddu yookiis maaliif akka inni isheedhaa wajjin dubbatu hin gaafanne. Dubartittiin yommus okkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxee namootattis dubbattee, koottaa namicha waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime tokko ilaalaa, kun Kiristoos ni laata jette. Namoonni yeroo sanattiin mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufuutti ka'anii jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Iddoo kanatti bartoonni sila biddeen nyaataaf ta'u fooniif ta'u barbaacha deemanii Yesuus Kiristoos garuu soora lubbuu kan ta'u dubartittii kana sooraa ture jechaadha. Lafa kanatti na deebi'anii dhufanis Yesuus Kiristoos dubartittii sanatti dubbataa akka inni ture ilaalaniitu baay'ee dinqisiifatanii. Sababni isaa Yesuus Kiristoos warra namaan dhiibame, warra namaan gatame, warra gajjallaatti kan inni barbaadu, warra karaarraa badan karaatti deebisuudha kan inni dhufe. Inni isa kanaaf ishee argatee Waaqayyo immoo maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanarrattiin bartoonni waan isheen barbaaddu isin barree maal akka dubbataa turan isin gaafanne
waaqayyo gooftaan isa godheef garuu ishee labsuuf himuu fi gara mandarichaatti akka deebite sagalee waaqayyoo kun hin dubbata. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbii isheen dubbatti kana dhaga'anii baay'eenis immoo gara gooftaa kanatti dhufanii jechaadha. Maqaan gooftaa haa eebbifamu. Har'as dhageenye taa'uu miti, dhageenye callisuu miti. Isa gooftaan nutti hime, isa gooftaarra dhageenye sanuuf ta'e waan ishiidhaaf ta'e dhugaa baate dubartiin kun asitti isa isheen dhugaa baate sana, isa dhugaa baate sana immoo sana arge sana, sana argate sana, isa waa'ee kan koo san kanaan dura godhinatti hime sana koottaa laalaa jetteetu dubbatte jechaadha. Yeroo sanatti namoonni mandara sana keessa turanii ishee duukaa agar sanatti akka imalanii sagaleen kun hin dubbata. Har'as har'annaa nuti dhugaa baanu waaqayyo gooftaa maccaa hojii ittiin hojjeta. Maqaan